السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالحة إمتي بجرى جرتو نجا كيساني الحمد لله. إجا هر لفتو كما قال جمع كيسا سنيك أبدي فين جرى لفا بايتو كوركاستا لفا كارتا بلانيك أبو سفر جنجو مقالا جمع سفر جنجو جدامو جنجو يجون كرا جيبتين كانوا القرى مججونا كرا فينيتي يرون افنو هركا مرقا akkasii namoonni bitachuu barbaadanii lafti kun baay'ee tokko rakkasaa abbaan rakkatee gurgurachuuf jedha. Yoo bicate asfaaltii guddaarraa kiiloomeetirii tokko iyyuu hin ga'u jechuudha fageenyi isaa. Bishaan mabraatii wanti hundi qaqqabeera safarri sun baay'ee tokko safara ho'aa bareedaa kan ta'edha jechuudha. Tuu dhabbichi rakkateen gurguranne ta'e miliyoona tokko gadi hin jiru jechuudha safara sana manni. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamu na dubbisuu dandeessu. Gatiin isaa birrii 700 maara diriirii xiqqoo qaba. Irra hedduun keessan immoo lafti manni magaalaa Jimmaa keessaa maaliif rakkasuu dhiisee biyya biraatii rakkaseera jedhaa jirtu. Magaalaa Jimmaa biyya nageenya qabdudha. Biyya nageenyi jiru gatii ta'ee fi akka biyya biraa lafti manni rakkasuu hin dandeenye kanaaf jechuudha. Kanaaf kana ta'ee dhugaadha biyya biraa baay'ee tokko rakkasee biyya biraatii fakkeenyaaf mana miliyoona 3 magaalaa Jimmaa garuu miliyoona 5-6 gadi hin jiru akkasii akkuma duriiti jechuudha. Sababaadhuma gabaan qabbanaa'eef amma ta'e gadi bu'e malee akka biyya biraa sana dhaqee hin rakkasnee inshaallah kana hubachuun barbaachisaadha dhiifama wajjiniin. Akkasuma namni lafa kana barbaadan